baga nagaan dhuftan. Ayye. Illa ibtigaa wajhi Illaahi kana fuuluma jennaanimi. hojja jedhu Sagaleen keessa. ikhlaasa jedhan kana wal qabata malee isa awwaluu fi miti bifa saniin jechuudha waan fassaruu taate malee bifa sanitti ilaalamu jechuudha. Ibtigaa wajjihillaahi jechuun ikhlaasa keessatti itisaaba ka jennu kanaa fi ikhlaasa ka jennu kanaa wal dhufa. Wanti irraa barbaadan wanti biraan jiru waan ta'eef isa kana bifa kanaan akkatti dhufa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الذين يأكلون الربا gaariidha. Amantaan islaaminaa kun lisaana arabiitiin bu'e waan ta'eef isaan qara'ama. Irra hedduu hogguu waa dubbattu waa'ee aklii kana kaafti duuba. Min alladhiina ya'kuluuna amwaala riba simma jedha. Min alladhiina ya'kuluuna gartee ammaan tana jechuun amwaala naasi bil baaxili simma jedha. Kanaafuu irra guddaa namni tokko waa tokkotti fayyadamaaf dura nyaata dura dirfamaa bar namni yoo jiraate wantummaan cuftinuu jiraatu dandeessi jechuudha. Waan sooratu kanaan jiraata jedhanii. Kanaafuu bifa kanaani ya'kuluunaa wanni jiru kanaaf nyaatin sabichaa miti akila riba wa mukiluhu ja'a. Hadiisa Rasulullah sallallahu akila riba wa mukiluhu. Maalifi bifa kanaan akkatti ilaalla jechuudha. Irra guddaa wanni namni waan takkatti fayyadamu waa'ee akliiti jechuudhaaf inna alladhiina ya'kuluuna ribaa jedha. Waa aklii bichaa miti inni kun. Yoo ni figartee nyaates yoo dhuges yoo itti fayyadamee jechuudha gaammaan tan waan akka manaa ta'e keessa taa'es yoo namaa kireesses yoo makiinaa faasaniin bitate waan takka takkallee waa hedduu jira jechuudha. Yoo ittiin uffates wahuma jechuudha itti fayyadama jedhamu kana kan addunyaa kanas akkasuma akhiraa keessattis ammoo kheyriidha jedhee waan akkasiisis kennuu akka hin dandeenye ta'uutu jira. Wanti kun haraami waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan ilaalama. Inna alladhiina ya'kuluuna riba. Isaanan jechuudha ribaa nyaatanii jechuun kan ribaa fudhatan jechuudha. Kan ribaa fudhatan. Ribaa kan fudhatan jechuudha. Ribaa jedhan kan. Ribaan kun karaa hedduutti deema. Akkamitti yoo jenne وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله خجل. ربا أنت ربا الفضل جرا. ربا الفضل جاني تجرا. ولد دبرسني ترفي قلو جيجو. ولد دبرسني ترفي قلو جيجو. ربا النسائي جاني جرا ربا نسيادا. وما كان جيجو دا قول رن دبرسي قاتلو تيوتاي. إني سنسي جيجو دا ربا قد جنين محمد عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة همجوتا ربا قداته نسيئة خيسة مالين جروجا إنسوني واني ترفين جرو قاطر متوسان تورا كوفي دي جدو قنافو ديني تكا فكي دافنا متي تكو ديني سرا قبا باهلا ما قبدا وقوني في قرتي باهلا مسنقا إرغاي خنقل چنفاتا
dhaqeeti qaaxaroo masii qaba. Hogguu sii qabu ammoo qaaxaroo sanirratti hammana guutee galchitaa siin jedha sitti ol fuudha jechuudha sitti ol kaasa. Mee ammanaaf galchitamu ribaadhaan sitti godhaa yaada jedhamuutu jaahiliyyaa keessatti ture jechuudha. Kanaafuu wanti kuni amantaan islaaminaa dhiibba keessa jira, zulmii keessa jira jechuudha. Bifa kanaan dhoorgaa jira jechuudha. Inna ladhiina yaakuluuna ribaa isaan ribaa nyaatanii jechuun kan fudhatan jechuudha. Katti fayyadaman jechuudha akka kana. Ribaa jechuun gama afaan amantaa kanatti jechuudha. Aziyaadatu jechuudha. Ziyaada. Maaliif akka namni keenya dhala jiru kana argan akka dhala jedhan kana. Gama shari'aa islaamatti immoo dhala bicha irratti hin dubbatamu. Ribaan nasa'iitu jira. Lubbuma qaaxaruma bicha ta'uudhaan jechuudha. Wanni sun wal qixxaateetuma jechuudha. Kanaa jira jechuudha. Huwa fadlu maalin inni tirfii qabeenya tokkooti haalin ani dhiwati. Dhiwata irraa gartanii qullaa katee jechuudha. Fi mu'aawadaati maalin bimaalin. Horii tokkotti jechuun muqaabalaa godhuu keessatti kan argamu jennee ilaalla. Inni kun bal'inaan amma hogguu laallu waa'ee gartanii sharaffii keessa akka amantaan jettutti sharaffii keessa waa'ee ammas jijjiiraa keessa. Inni sharaffii kan jennu waan isa maallaqaati. Isa maallaqaati. Inni jijjiiraa kan jiru waan qamadiitti garbuutti bishingaatti boqqoollootti takkaa immoo boqqoolloo fi bishingaa xaafii fi wanni bifa kanaan timiraa fi inaba bifa kana yookaan ta'a. Yookaan wahummaan kun gosuma tokko ta'eetuma walirras collina qaba. Isa saniif jecha wal caalchisuun hin danda'amu. Shari'a islaaminaa keessatti dhoorgamaa. Maaliif gosa tokko waan ta'eef jecha. Kanaafuu ribaan kun jijjiirraa fi sharaffii keessatti jira. Sharaffiin kun maalin kun maallaqa gosa gosaa yoo ta'e maallaqa Suudii fi Itoophiyaa takka maallaqa jechuudha gama doolaara fi kan ta'u yoo ta'e bifa kanaan jechuun maallaqa mootummaa tokkooti yookaan mootummaa takkaa jechuudha. Bifa kanaan inni kun wal dabre wal qixxaata duuba qabeenya isaa. Amma zamana rasuulaa keessatti alayhi salaatu wassalaam diinaari tokkichi diraama 10 sharafa. Wal qixxaa'uun isaa diinaara tokko ogguu achi kenna 10 sii kennuu qaba jechuudha. Bifa kana yoo gosa ta'e wal qixxaa'uun isaa walirra dabruun yoo gosa tokko ta'e immoo wantummaa walirra caalchisaniif hin jirtu gaa tirfiin sun dhufnaan fadilii jennee qabna. Ribal fadilii jedhaniiti qaban jechuudha. Ammas jechuun isuma gartee wal qixxeessinee waliin sharafnu kana takka waliin jijjiirru kana booda fudhataan hin ta'udha. Booda fudhataan hanga kana sharafa qaba hanga kana fudhadhu booda immoo deebiteeti waan haftee fudhattaa jechuun hin ta'u. Inni jijjiirra harka illaa ha'a wahaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu illaa ha'a taane fawariban ribaa ta'a jechuudha. Gaariidha bifa kanaan akkasitti hojii fi kana duraan kaafirtoota waan kana qabaataa ture jechuudha. Kana waan ta'eef amantaan islaaminaa inni kun sirrii miti. Inni kun dhiibba keessa jira. Amma seera amantichaati wal qabatuu qaba. Osuma gartee wal qixxeessanii waan gosa tokkollee kan ta'u taate harkatti ta'uu qaba. Ammatti ta'uu qaba. Harkatti wal taqabbachiisuu qabanii waan gosa tokko taatu wal qixxeessuu qabanii wanti sadeen kun keessa jira jechuudha. Bifa kana yoo argate malee hin ta'u jechuudha. Bifa kanaan keessa xiqqoo gadi qileedha. Gama biraatiin ribal qardii jedhanii jira. Nama tokkootu isa tokko akka reefuun tana ribaa deemnee kaafne sanitti inni tokko isa tokko liqeessa. Hoggoo isa tokko liqeesse kana namichi kuni rakkatee jira. Rakkatee waan jiruuf jecha maal itti godha? Tirfii itti godha. Malee wanni kun gosuma tokko waan ta'eef takka midhaan kun gosuma tokko waan ta'eef
maallaqni kunis gosa tokko waan ta'eef tirfiitti godhee liqii amma hanqanan sii kenna booda hammana naa galchitaa ji'irra kaa'e. Midhaan illee maan ta'anidha. Yeroo takka gartanii ammaan tana yeroo oomisha ammaaf sii kennee jechuudha. Ammaaf sii kennee yeroo oomisha bifa kanaan naa galchita. Bifa kanaan naa galchita tirfii gootee jechuudha. Bifa kanaatu ribaa jedhama jenneeti akkasitti ilaalla. Inna alladhiina ya'kuluuna ribaa warreen gartee ribaa fudhatan jechuudha. Laa yaquumuuna. لا يقومون إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. نبي محمد عليه الصلاة والسلام isa kana bareechatu ibsee jira jechuudha. Akkuma amantaa ta'an ibsutti jechuudha. Arribaa salaasu wasabuuna baaban jedha. Ribaa jechuun kun gama gosaatii 73. Irra laafa ribaa sanii mislu ayyanki harrajul ummahu. Gurbaan tokko ummaa isaatti sharmuxummaa dalagu jechuudha. Beekas fuudha ja'an malee. Wanni arba ribaa irra guddaan ribaadha maali yogguu jedhan irdu rajulul muslim. Naamusa gurbaa muslima ta'e maqaa isaa jechuudha xureessuudha. Bifa kana jechuudha duuba. Akkatti ilaallaa inna alladhiina ya'kuluuna ribaa dilma gurguddoo jechuun sun amma deebi'a. Kun keessaa dilma guddaa ta'uudha wajjin maqaan isaa ribaa jedhama jechuudha. Isaanan jechuun ribaa fudhatan laa yaquumuuna. لا يقومون Waa lafaan ka'anii jedhama. Eessarraa baana? Amma ribaa guu jennu barreeffamni isaa maal kenna? Waa agarsiisa. Waa agarsiisa jechuudha. Gaariidha. Hogguu amma salaat jennu, zakaat jennu maal agarsiisa? Alif agarsiisa. Hogguun ifi gartanii ammaan tana ribaa kana waa agarsiisa jechuudha. Kanaafuu salaata hogguu jedhanii ammas guggorii hogguu wanni kana agarsiisu jira. Maaliifi kuni waan nama dhibuu miti. Asliin isaa asliin alifatti kana waawii takka hoyaa jechuudha fi bifa saniin jechuudha barruu isaa agarsiisan jechuudha. Hogguu barreeffama kanatti jechuudha. Isaan ribaa gartanii fudhatan kan nyaatan jechuun laa yaquumuuna waa lafaan ka'anii eessarraa baana qabroota isaanirraa waa lafaan ka'anii jechuun guyyaa qiyaamaa hogguun fi gartee afuuffin taatee gara dirree mahsharaa kanatti yaa'an kana qabroota isaanirraa waa lafaan ka'anii illaa kamaa yaquumu. إلا كما يقوم Akka lafaa ka'utti malee الذي يتخبطه الشيطان inni jinniin sheexaanni gaa maqaan jinnii kun sheexaana jechuun shaaxiila insi wajjin ni jedhani. Namni bar sheexaanuma jedhama. Namni amantaa kanatti hin bulle. Kajinniitis kaafirtoonni isaanii jallaan isaanii sheexaana jedhama. Inni maqaan jinnii kun walitti nama qabaa. Walitti qabaa namaa fi jinnillee walitti qaba jechuudha. إلا كما يقوم أكل فاخوت مالي الذي يتخبط الشيطان إن جنين لفائستهم أكل فاخوت مالي ولا فان كأن يجول ويا كأما خيستك أبروت إنسان رخاني قردير قيامت إنديماني أكل فاخوت مالي إن جنين لفائستهم جولا من المس. من المس خاين سكسي كاجت وقوم قبل خايدي مقانا خاينس أكاسي كاجيتشو لدوبا إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان. لفا خاينسا أكلفا خاينسا إسا يرتجني لفان إسا تمتوما لي بفخانة جيتشو لدوبا. داري دا من الأين من المس. من المس دوبا مراتم مرة جيتشو مراتم مرة جانكا مرة akka jinniin isa jinniin lafaan isa tumte jechuudha. Maaliif gaa boorana faa jedhaniiti boorana gosaa sadhu sun ta'e wanti takka jirti jinniin akkamatti gartee boorana qabdi faa jedhanii yommuu gartee wanniidha. Kanumaaf namni kun lafaan iftumaa daaraa ofirratti facaasaa ibidduma zaahiraa kanallee hammaarii facaasu faa jira duuba. Waan ajaa'ibaati.
Kanaafuu jarri kuni akkasumallee waa lafaan ka'anii akka ka'iinsa isa jinni lafaan isa tumtu dalmassi maraatummaaf jecha jechuudha. Lafaan isa tumtuu san gartee akkasitti malee lafaa ka'anii gara dirree qiyaamaa kana qabri isaanirraa ka'anii deemuu danda'u jechuudha. Maaliif kukkufaa lafaan iftumaa bifa saniin jechuudha gara dirree qiyaamaa ka'anii deemanii maaliif inni kun mallattoodha. Gaggabaan bifa kanaan deemuun kun gaggaba kanaatu jinni irraa ta'a. Jinniin si haa ta'u dhufaa namni keenya kan waliin jira. Tuqama qaba barra tuqama qabdii barsi barra jinniin si haa ta'u. Cokoo si haa keessumaa waan akkanaa jiru. Bakka sana jara biratti illee wanti kun gaariidha gama jinni kanatti hirkifama jechuudha. Maraatummaaf jecha goona jechuudha. Tuqiinsa kana afileen tuqiinsi kana tuqiinsaa harkaati. Haa ta'u ammoo jinnitti hirkifna jechuudha. Walmasa junuun jira. ذلك مال النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أن يتخبطني الشيطان أعوذ به خراتي بامي شيطان لفانا تمر سنتي فما جاجري إسخانا ببخانا ذلك جيتشورا بفخانة لفاخاني قبروت إساني غرد محشرتي ديم إساني خوني بأنهم سببا إسايا قالوا جداني في إنما البيع برغرغر مثل الربا أكريباتي برغرغر مانو أكريباتي جيتشورا جاني في جيتشورا برغرغر أكريباتي غرغرا في ربا توكم إيجا غرتي غرغر حلال خجا أنتاتي دوبا ربان حرام جيتشو إندنديا أكنا جيتشو أكنا ميتي إني غرغرا إني بيتارا نمي توكوغا وان تكتي حاجة ما بار إني توكو مالك أقب إني توكو غرتاني وان غرغرا سنقب نمي قولي وان نما تنتي فجدا مودا شريعة الإسلامية حرام جو بيتا غرغرا خاو خوني نماتو غر إسي حاجة موان تهبي خان حلال غوتي خاو خوني أكاتا جيرينيا المنامات إني توكو إسا تقرر فجدا موجيجو مالك حال شريعة الإسلامية حلالنا خيس خانا إسان أمو إنما البيع برغارتي غرغري مثل الربا كما رباتي إيغا غرغري حلالتي ربانيس يجور حلالي ها يجانيدي بفخانة قياس لا قياسني قياس مع النص قياس مفارق للنص قولي حرامي صدركات وقفة خنجمر قياس كان إبليس جاج قونس يجو جد إبليس مجوب خنا هو فالله من تيجا إسلامنا دائما إنما البيع برغرغري مثل الربا كرباتي إيجا غرتي غرغري حلالتي هاي رباني سلالما وأحل الله البيع وأحل الله البيع الله سبحانه وتعالى غرغر حلال قريتي وحرم الربا وحرم الربا ربا حرام قريتوبا إسا خان خرط كتي إيبان إسا حلال تهفي إسا حرام ورلتقو إني حلال غير حلال ديما إني حرام غير حرام ديما مالي خرط كتي إيبون كوني سري دامتي ومني وانا كنافي دي غاري دجيچودا مالي في إني ربا دا كوني غوسما سيلان غرغرا بتا غرغرا توكو إني هاتهم إني قولي جيچودا ربا خنا قبيچو إني ربا قبو كوني حرام إني ربا قبني غرغرا حرام إنن قبو جيچودا أكا خنا جيچو مالي سيلان غرغرا خناتو مالي جنة لا غرغرا جيچو مالي يو جدا مقابلة مالي بمالي هوري توكو تي مقابلة قول أمس كما برات يوم دفع عوض وأخذ معوض جدل
eberga bitta gurgura jechuudha kana. Wanta akka namni sun si as kenneeti ati immoo maallaqatichi kennitaaf akka kana. Inni kennamu kuni madaaluma jechuudha waan kanaatiin kenname jechuudha. Hanga inni itti gurguratu bichaa beeka waan ta'eef bifa kana. Haa ta'u immoo inni kuni jijjiirraa fi sharaffii keessa jira jechuudha. Maaliif qabeenya tokko isa tokkotti fiduu jechuudha. Waliin jijjiiruu, waliin sharafuu bifa kana keessa jira jechuudha. Waa liqii keessatti namarratti dabaluu hamma duraan namicha irratti kennite san malee kanumaaf jechuudha. Inni kun shari'aan islaaminaa irraa dhoorgee jira. Wahallallahu albiya haala Allah gurgura kana halaal godhee warra riba haram godhetti isaan ammoo walitti qiyaasanii. Faman jaa'ahu gaariidha. Gaariidha guyyaa qiyaamaa akkas godhuun kun haalli mallattoo jara saniiti. Mallattoo jara saniiti. Warrummaan dirree qiyaamatti argame sunu gareen akkatti lafaan iftumaa deemtu tuni tagaggabaa deemtu tuni garee tana jetteeti beeyti jechuudha. Waan hamaadha. Inni kun miidhaa waan ta'eef inni tokko isa tokkos miidhuun qabu. Amma soo ifiifis miidhamus hin qabu jechuudha. Bifa kanaan laalla jechuudha. Faman jaa'ahu namni isatti dhufe maw'idatun gorsi namni isatti dhufe min rabbihi rabbii isarraa namni gorsi isatti dhufe namni gorsi rabbii isarraa isatti dhufe jechuudha. Namni gorsi rabbii isarraa isatti dhufe jechuudha. Gaariidha. Namni gorsi rabbii isarraa isatti dhufe. Gorsa jechuun maali yoo jennu kalaama yulayyinul quluuba. Waan qalbii namaa laaffisu. Kuni maali yoo jenne amma as keessatti waa'ee ajajaa jira. Ammallee jechuun waan takka irraa dhoorgu jira. Inni kunis jechuudha gorsa keessa namni jechuudha. Ajajoota fi waan takka irraa nama dhoorguun kunis gorsa keessa namni jechuudha. Gorsarraa qaama tokko jennee ilaallaa. fantahaa namni gorsi takka isatti dhufe rabbii isarraa kasatti dhufe fantahaa jechuun ka dhoorgame jechuun inni sun ka dhoorgame. Isatti dhufeeti ja'a kanarratti haxaafee kan dhoorgame duuba. Duuba maaltu jira? falahu maa salafa Falahu isa saniif ta'aadha maa salafa jechuudha. Salafa isaa ta'a jaba. Salafa jechuun maqaa namaatiin miti. Maqaa nama amantaatiin miti. Maqaa amantaatiin miti mas. Bifa sanii bareechinee beekuun barbaachisaadha. Fantaa kan dhoorgame falahu isaaf ni jira. Maaltu jira? Maa salafa. Waan salafee isaa jira jechuudha. Waan salafe jechuun wanni dabre isaa tahaadha. Wanni dabre haraaminaa duratti wanni sun ta'ee jira. Haraaminaa duratti wanni sun salafa ta'ee jira jechuudha. Ammas jechuudha eeguma haraaminaan taateedha. Gorsi kun isatti oduun ga'initti haaluma duraan gartee haraaminaa dura jiru sanirratti namicha kanarraa argamee jira. Falahu isaaf ta'aadha maa salafa wanni dabre isaa ta'aadha. Isa salafni inni salafaa isaa ta'aadha. Inni dabre sun oduma haraaminaan hin dhufinitti himire isaa ta'aadha. Sanirratti isan qabu. Eeguman takkaa jiru gartee haraam godhe kana eega haraaminaa kana dhaga'e booda namichi kun yoo dalage isa qabna malee salafaaf jecha isan qabnu jechuudha. Wa amruhu ila Allah. wanti inni carraaqatu yoo jiraate waan sanni nyaatamoo akkam godha? Amma Ifa dhaga'e gorsa kana. hayyama isaa kanaa jiranii inni suni haraaminaa kanaan duratti hadabre sun gartanii haraaminaa kanaan duratti hadabre sun homaa rakkoo takka qabu jechuudha. Adillaan haraam godhan jiru bara. Adillaan haraam godhan jiru achi jiru. Adillaan amma haraaminaa isaatiin dhufe. Oduma haraaminaa kanaa gartee ittiin ga'initti
oduu haraaminaan kun gartee hin dhufinitti ammallee takka eega dhufee oduu ittiin gahinitti namni ribaa san dalage falahu maa salafaa wanni dabri sun salafni sun isaa ta'a jechuudha. Bar suni diliin qabuu jaabar dura uggura geenyu malee gaa wayitaare dirqama kaa'u malee bar maaliif waan san dalaguun abdan namaan hin jaan jechuudha. Haraaminaan kaa'amtu malee maaliif akkana taate namaan hin jaani. Nama kana uzrii irraa fixeeti amantichi bifa sanii nama qabaa yaada jedhamu qabna. Haya wa amruhu amri ribaadhaa duuba ilallahi gara Allahatti ta'a. Amri ribaadhaa gara Allahatti ta'a jechuudha. Akka kana jechuudha. Amri ribaadhaa gara Allahatti ta'a. Amri ribaa kana haram godhe eenyu? Shari'aa buusee haraaminaa isaa ha dubbatu eenyu? Kun ilaahiyyummaa ila harshii ilaalchisa. Kun hin ilaalchisa. Durirraa qabee waan tanaan haraam waan tanaan halaali jechuun waa'ee xiyya. Aanaa shari'aa godha waan akkanaa kana. Takkaa'u wa amruhu jechuun amru maa salafa hin. Amriin maa salafa ilallaahi gara Allahati. Sangaa yoon inni itti nama qaba jees lakki namaaf hin dhiise yoo jees ni danda'a bire. Kun hin danda'a jaba. Kun rakkoo takka qabu. Hasala beessitan inni salafa xiyya. Dhiifama godhuu hin danda'a. Yoo nasiiban hin qaba jees kun amrii naatu irraa qaba. Haa ta'u dhiifama godhee jira jechuudha. Akka kana goona. Takkaa'u amriin murabbiidhaa jennaan. Namicha gartee ribaa dalaguu kun gaariidha gama Allahati. Maaliif jechuun isa duraa sanga oduma haraaminaa duratti taate waan ta'eef nin dhiisuu hin danda'a. Kun immoo wanti isin cinquun jiru fala'umaa salafoonni hin jeef tanaaf naatu waan kana qabaa amrii kana naa qabaadha. Haaya. Waman aada. Haaya waman aada namni deebi'edha. Kan hamalla. Waman aada namni deebi'e. Gara gartee mu'amalaa ribaa kana dalagutti, gara ribaa kana nyaatutti, gara ribaa kana fudhatutti, eeguma haraaminaan dhufe booda asi hamtu. Inni dabre rakkoon qabu sun. Kanaafuu ribaa ammaan dura dalaydee immoo fakkiidhaaf ribaa ammaan dura kennite. Osuma ati waan san ribaa saniin hin fudhatin, ribaa san odoon fudhatin nama sanirra. Ka fudhattee addaan galtan dhiifama hojjenne dhiifne. Waan rakkoon takka jirteen. Han fudhatin ammoo waan san dalaydanii haaya gaarii haraaminaan kun sirratti dhufte san ammoo waanuma horii keetii san bichaa fudhadhu sin jedha. Waanna horii keetii san garte ribaa dhiifteetuma waanna san bichaa fudhattaa gana fuulduratti ni fide jechuudha. Inni immoo fudhattee duraan dalaydanii dabartan falahuma salafan micha kanaaf wanni dabre isaa taa'aadha wanni salafi wanni juuf akka kana. Waman aada namni deebi'e immoo ribaa kana nyaatu Fa'ulaa'ika ashaabun naari. Fa'ulaa'ika isaanan sun ashaabun naari warreen ibiddaati. Warreen ibiddaati. Maaliif manii kanaatu ma'anatti umuma qaba jechuufi waman aadaa keessatti huwaa jira maniif deebi'a manni mufrada godhe bakka sanitti. فأولئك أصحاب النار فأولئك نجمع أصحاب النار نجمع هم نجمع خالدون نجمع مال جن معنا مني لالتي معنا لما مني لالتي غوغري إفراد قريت ومن عاد خيستي هو نم دي بيدا فأولئك نموني دي بيسون جتشولا معنى أموم جتشو أف جمع فدا إسانا سوني أصحاب النار ورين بداتي هم إسان فيها يا إبدا خيست نانغرتي إبدا خيست خالدون ما زلالم تولد جلو نمت دي بيغا مالي في إن خوني إنما البيع مثل الربا وانتوتا سنتي دي مالي بحلالنا نمي قرتي حلالنا إيقوان شريان حرام قول ولا يحلون ما أحل الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
maaliif wanti kun keenya ana isii tanatti amriinaa qaba rabbi subhaanahu wa ta'ala eega kana kan ta'u taate namichi kun kafree jira هم إنسان سن فيها بالدقيقة خالدون بالتهودا ها يمحق بريد الله الربا. قارن يمحق الله الربا يمحق الله الربا الله سبحانه وتعالى هوري حرام انتسين هوري ربا انتسين هوري ربا انتسين الله سبحانه وتعالى بركة إراديم سسابة بركة إراديم سسابة آية دوبا بركة إراديم سسابة هوري ربا انتسين إيه حرام أنقرتي واني حرامي تقوتو قريبا جاء مجرام إنه خون اتسيني أكمسني خمبير الله حرام أوري حرام اتسيني الله سبحانه وتعالى بركة إراديم سسدوا هدو أرقاتو لنتوبة قافون ومقالات أنا قالوا وأنا كانت دلقان الماو أكنا ملي دلقان الماء كوان تاني تكفكاتا نقدو تبي فأكسيتين كان أوفو barakaan qabu duuba barakaan qabu osuma deemu waan inni duraan gartee qabsiisee waan san fudhate jechuudha ribaa san ittiin fudhate booda gartee irratti labsan duuba irratti labsan akka gurguratan jechuudha akka gurguratan irratti labsan wanti qabeenyi sun kana kute bakka sana dhaqee akka sani duuba ويربي الصدقات ويربي الصدقات. الله سبحانه وتعالى هوري صدقان الرابا فمي نتر في سبا هوري صدقان الرابا فمي نتر في سبا مالي في بركات تقول الله سبحانه وتعالى بركات تقول قالت مع آخرها بيتشاو صنتين بركة قد ايتي هورينكم بركاتي قل ديما دول قام براتي جيتم فهو يخلفوا جامل أما اللي خليفة اللي أنا مسألة آية بفخاناني الدنيا آخرة خيستي اتملكاوا قام الدنيا تنرتيس بركة قد أرغتا ورنسون الديما خساران قبو والأليت مجيشو لبر وان كاناتو قرتي صدركا قدتي سدبر سين بيتو هنگمتي قتي جيشو أبا قبينيا خجايبا خطاتو وارغرتا يجو آية والله الله لا يحب إن جالتو كل كفار أثيم. كل كفار شوف إسا هدو كفراته إن جالتو الله سبحانه وتعالى شوف إسا هدو كفراته قرده إسا سن جالتو جيجو إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين أكسن أمتك كسي جالة مالي أمتك كنام فدو الله سبحانه وتعالى أكسن إن الذين آمنوا. أما كفر مرة مرتسا جرا كفر مرة كفر ما جا لابتو متي مرة مسجد دي بيتي جاجر ولا كفار جاجر قال أما اللي أثيم. هيدو قرتي دلاواتين جالتو يجو هيدو دلاواتين مس هيدو كفراته هيدو دلاواتين جالتو دوبا الله سبحانه وتعالى جرين قرتي واي ربا دلقو خانا جيجو دخدي قاري ها إن الذين آمنوا. قاري لك بفخانا لا جيجو دا akka kana maal jaa adaafa mudaafaa jaa bakka biratti ribaan kun kan haraama godhame dachaa dachaafamaa ta'ee jira inni dachaan tokko haraama kan taane tokkotti kaasee jechuudha mafhumni isaa inni manxuunni immoo amma irra jirru kun sadarkummaan tokko tirfummaan takkaawu tirfii lama sadii osoo hin ta'in qaaxaroon kunis qaaxaroo lama sadii osoo hin ta'in innummaan tokko jechuudha. Booda akka gartee hogguu jee bifa kanarratti akka jiru ta'uu kenna. Inni sun mafhumni isaa suni manxuqa adilloota haraam guutuu kana gartee
tirfuma tokko haraam gootu qaaxaruma tokko haraam gootu san dura dhaabbatuu hin danda'u jechuudha. Bareeda akka kana. Inna alladhiina aamanu إن الذين آمنوا gaariidha. Warreen amanan وعملوا الصالحات iimana hedduu dubbataa turre. Warreen amanan وعملوا الصالحات kan gaarawwan carraaqatan وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة kan salaata jechuudha dhaaban وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة zakaa kan kennatan لهم isaan saniif ni jira ajruhum أجرهم galanni isaanii isaaniif jira jechuu isaaniif tahaadha. عند ربهم Rabbii isaanii biratti isaanii tahaadha. ولا خوف عليهم Waa sodaan isaan irratti hin taane jechuudha fuuldura isaaniidha. Fuuldura waa'ee qabrillee barzakha sanillee waa'ee guyyaa qiyaamallee hamma jannata dhaqanitti homaa fuuldurri isaanii sodaan takka hin jirtu sodaan isaan irratti hin taane walaa hum yaxzanuun. ولا هم يحزنون Isaan sun duuba gartanii ammaan tana hayaadda wanillee waan taane jechuudha. Isaan sun hayaadda wanillee waan taane waan dhiisanii biraa deeman kana garte osoo daa'imnillee jechuudha ilmaanillee ibidda bira nan dabarrelleedha wanti kanaatu hin jiru jechuudha. Bifa kanaan akkasitti ilaalama jechuudha. Akkasani duuba. Kakana. Waa'ee immoo horbi sadaqaatii sana irratti gama Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam maaltu jira yoo jenne hadiisa sayya Bukhaarii Muslim keessatti kan biroo gayrii sayya lamaanii keessattis jechuudha abbaa huriirarraa man tasaddaqa bi'adli tamra Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni qixxuma timira takka sadaqate min kasbin xayyibiin dalagaa gartanii halaalirraa ولا يقبل الله إلا طيب الله سبحانه وتعالى حلال مالك وكل مالك مرة قبلوا فإن الله يقبلها بيمينه الله سبحانه وتعالى يسيسا نك إبلا أركسا خمرقا خساملو سنين يا خكا أمما خنتين ولن تحيطوا نبي الماجد خانس فكمالا طيب في نقصرا qulqulleessitee sadarkaa olaatiin kan isaan malu jechuudha. Summa yurabbii haali saahibiyaa. Eegana abbaan isii saniitiif warbi sadaqaatii yookaan abbaa isiitiif tirfeessa. Kamaa yurabbii nu guddisaaf. Abbaa isiitiif nu guddisaaf kamaa yurabbii ahadukum faluwwa. Akka tokkoon keessan ilmoo farda isaa. Ilmoo fardaa kana tajaajila fedhanii ilmoo fardaa isaa gartanii guddifatutti jechuudha. Hattaa takkoon misla jaba. Akka gaaraa hamma taatutti jechuudha. Bifa kana jechuudha. Kasitti ilaalama. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu. يا أيها الذين آمنوا Yaa warreen amane. اتقوا الله Allah sodaadha duuba. Allah sodaadha. Jaran Allah sodaadha. Qixaaxa Allah jechuun sodaadha. Kun immas jechuudha yoo ribaan fakkiidhaaf ka isinii hafe. Jarana kan fudhati yoo ka jiraatu taates hin fudhatina. Eega haraaminaatti wanni isin harka gale yoo jiraates ifirraa deebisa. Duuba waan harka isin oduma haraaminaa duratti qabbadde yoo taate malee isin hayyamamu waan ta'eef. Kanaafuu waan Allah itti isin ajaje dalagaa. Waan Allah isin irraa dhoorgerraa dhoorgamaa. Ittaqullaa kanaatu bifa kana dhufa jechuudha. Gama adilloota hedduutiin bifa kana deema. Gama kaanitis jechuudha attaqwaa haa'unaa. Gaari wayishiiru lasadri. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Min taqwal quluubi ammas Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Akkana jawaan ta'eef sodaa onnillee ni goona. Allah sodaadha. Onnee teessan keessatti mi Allah sodaadha. Anaa kana Allah kana sodaadha. Wadaruu maa baqiya. وذروا ما بقي من الربا وذروا لكسا ما بقي وانا في لكسا من الربا ربا وانا في لكسا جيجو ربا وانا في لكسا ربا وانا في لكسا خاوسو اسنين فلاتين
amantaan isin malummaa salafaan gaa achi dura gaa gamaa gamana dalaydanii walirraa fudhatan jennee jira. Oduma walirraa hin fudhatiin amantaan kuni tahriima kanaan amanticha kan bu'e yoo kan jiraatu taate isa san fudhatuu hin qabdan. Waan horii keessanii namni isin dhoorge hin jiru. Isa san fudhatuu qabda. Waan ribaadhaa immoo waan tirfii waan jala deemu san gartanii inni sun inumaan ta'u. Wazaruu lakkisaa maa baqee waan hafe lakkisaa min ribaa ribarraa in kuntum mu'miniin. إن كنتم مؤمنين. Isin mu'mintoota yoo taatan jechuudha. Jarana yoo nama qaama rabbitti amane tokko taatan. Dhuggusan lakkisaa isin jechuudha. Allah sodaadhaa jechuudha. Yoonii fi Allahatti amantan taatan. Dubbiin akka kana. Maaliif akkana jenna yoo jenna inni ribaa jedhamu kunii fi imaanni didididdiidha. Walitti hin qabamu jechuudha. Walitti hin qabamu. Bifa kanaan akkasitti deemaadha. Gaariidha. Fa'in lam taf'alu. فإن لم تفعلوا. Isin yoonii fi dalaguu baattan. Maal yoo dalaguu baattan? Ajajni kennamee mire. Ittaqullaaha kenname. Wazaruu kenname. Isin yoonii fi dalaguu baattan waan itti ajajamtan. Waan lakkisaa isin hin jenne mas wazaruu maa baqee mina ribaa jeemire. Lakkisaa jenne. Waan sanis yoo lakkisuu baattan. Waan itti ajajamtanis yoo dalaguu baattan. Waan gartee lakkisaa isin hin jennes yoo dalaguu baattan. Fa'adhanuu biharbin. فأذنوا بحرب. فأذنوا بيخا بحرب من الله ورسوله. بحرب من الله ورسوله. لولا الله في إرجما الله الراتي بكتا أكسن يجو. لولا الله في إرجما الله الراتي بكتا دو. إساسا بكتا. إسنهن إيسو. Yoogaa rabbii fi rasuulaan ofirraa loluu dandeenya. Lakkii ofirraa dhoorguu dandeenya. Rasuulinis gaa jahada baaba namarratti tarkaanfii jirtu nu fudhata. Haaya akka wal gootan ilaalatu isaanis. Anis ammoo isin hin dhiisu. Yoo naan loluu waa dandeessan taatu dirreen tana as baatan ammoo jedhan maaluma rabbi isin godha kan jiru Allah subhaanahu wa ta'ala. Lola tanwiinni kun tanwiina taazimaa jedhaa jira. Biharbin kan jiru. Beekadhaadhaa lola guddaa ta'e kan Allah fi ergamaa Allah irraa ta'e beekadhaa. وإن تبتم. Allah fi ergamaa Allahaatiin lolu jechuudha. Ribaa jechuun Allah fi ergamaa Allahaatiin lola nurratti banameedha. Haa adda addaatiin waa dubbii cimsinee waan ajaa'ibaati. Haaya. وإن تبتم. Isin yooni fi deebitan jechuudha. Waa'ee ribaa kanarraa ba'a. Waa'ee ribaa kanarraa yoo deebitanii eega haraaminaan isinitti dhuftee irraa dhaabbattanii ammallee wazirummaa baqee mina ribaa jennee mire sanillee dhiibtaan nuti waannaa keessan isin hin dhoorgu jedhamee rabbii kooma jedhama. Falakum ru'uusu amwaalikum. فلكم رؤوس أموالكم. Isiniif tahaadha. Waanan horoowwan keessanii matoolee jechuun waanan horoowwan keessanii kan guduraa kennitan san sun isin ta'a. San fudhatuu dandeessa. Waan jala deemu dinne malee inni sun nama miidhuu jedhama. Waanuma kenniti ati fudhatuu qabda malee waan kenniti ol namarraa meeqamatti fudhatta mee dubbummaan tunu maali jedhama. لا تظلمون. لا تظلمون isin duuba gaariidha hammiine haala taatanii jechuudha. Isin ammoo hammiine haala taatanii kan hin miine jechuun warreen gaariidha deynii irraa qabdan laa warreen deynii irraa qabdan san tirfii irraa fudhatuudhaan kan hin miine haala taatanii walaa tuzlamuun. ولا تظلمون. Ammas kan hin miidhamne haala taatanii jechuudha. Isa kana jumlaa haaliyyaa gurgura. Yoo jumlaa isin habiyyaa goone yoo laa tazlimuuna isin hin miitan. Isin hin miitan gaa wanni nama miitaniif hin jiru. Walaa tuzlamuuna nillee miidhamtan isinis. Waannaa horii keessanii
fudhadhaa jennee jira. Gama biraatiin waan naasan fudhatuudhaaf namoonni suni yookaan isinitti rincicanii haadhuma kennina, boruma kennina, iftaanuma kennina, maarijuma kennina, ja'anii katti harakkoo isinirra fidan taate inni kun sirrii miti jedhu sun akka dalaguun qabu. Gama biraatiin hoo waanuma sanuu nu hir'isa. Tirfii rabbiin nurraa hambise isin ammoo jechuun waan naasan nurraa hir'isa yoo ajaan taate sirriidhaaf dubbiin kun. Kanaafuu akkatti gamaa gamana walitti dha'ee wama ajaa'ibatti akkuma ajaa'ibatti amantuma bareedduu ajaa'ibaati eenyummaan akka miidhamuu qabu. Haaya. وإن كان وإن كان taammaa jedhan san goona hamaanaa tahee jechuudha miti. Hamaanaa gartee argamiinsa goona وإن كان yooni fi argame. ذو عسرة saahibni gartanii cinqiidha yooni fi argame jechuudha. Saahibni jechuudha cinqiidha yooni fi argame jechuudha. Saahibni cinqiidha yooni fi argame. Akka jeeshul usraa jedhan sanii ghazwaa Tabuk sani. Saahibni cinqiidha yooni fi argame jechuudha. Saahibni cinqiidha yoo argame maaliifi qabeenya qabu waan ta'eef qabeenya qabu guututti amma isinii kennuu hin danda'u. Yoo danda'e immoo waa xiqqishoo cinaa tokko irraa kennuu faa yoo taate malee. Takkaa immoo cinuma sanuu kennuu hin danda'u ammumaaf hin danda'u. Saahibni cinqiidha hadeegaa kun jechuudha yooni fi argame fanadhiratun. Fanadhiratun. Duuba qaba qabuun isinirratti taa'aadha jechuudha. Falakum nadhira. Isiniif tahaadha qaba qabuun jechuudha. Qaba qabuun jechuun suuta naa kafaltaadha. Kanaa mire suuta naa kafaltaadha. Suuta naa kafaltaa rakkoon hin jiru jettanii bifa kanaan deemuu qabdanii. Ilaa meesara. إلى ميسرة. إلى ميسرة jechuudha gaammaan tana hamma gartanii durumatti jechuudha. Hamma gartanii inni suni qadriin suni si laafutti jechuun hamma durumatti jechuudha. Hamma namichi suni waan san argatutti qaba qabuuf qabdanii. Qaba qabu isinirratti jira jechuudha. Alaykum nadhiratun isinirratti jechuudha qaba qabuutu jira. Hamma durumatti jechuudha. Hamma namichi sun gaa isinii kennuu danda'u warre hangasitti suuta naa kennita. Waan namarraa qabdan akka namni akkati deema malee qolumata naman qabu. Naa kenni boogaa baay'lamni jenna guyyaa kana. Aboon qabu obboleessa hiyyan qabu. Heebbee qonnaadhaan. Lafa naa kaaye. Kana ta'uu baatu ani immoo humnallee taatu sirraan fudhadha yookaan immoo jechuun sin kasasaaf. Namicha lubbuu asitti fidan jiru waan takka harkaa qabdu maal sii kenna waan takka qabaatee siin kennu ibsiin kennu akkam taane fakkiidha. Inni kuni falwaajibu alaykum imhaalu biqadri maa a'sara jedha. Likkii gabaa waan gartee deegesanii qaba qabu dirqama sirratti simu kanarrattuu dirqamaa bara. Indilaawin jaa jira barate. Ati indilaawinii isa kanatti indilaawinii inni kun harkaan qabu ja'a jira duuba Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Akkasanitti gaafuma argatte naa kennitaa jettanii qaba isaa qabuun hamma durumatti isinirratti waajibaa. Wa an tasaddaqu. وأن تصدقوا. Mee wama ajaa'iba taasisaa. Bara akka hawaasummaan namaa hin diigamne namni haaluma gaariidhaan tasgabbaa'ee akka wajjin jiraatu qabu jechuudha. Namni tokko waa harkaa dhabuun duraanuma jirti. Namni tokko waa harkaa qabaatu Rabbiin kun jechuudha kaan ammoo deegaa godhee kaan ammoo jechuudha warra nama waa harkaa qabu godhee kaan dureessa godhee kaan itti dureessa godhee kaan ammoo jechuudha miskiinummaa kanaan keessatti miskiinummaa walirraa wanni ajaa'ibu
afqara minni jedhu margaaftu anis faqiiruma kanarra dhabaatu jira isa sanii kan jira rasuula kanu sadarkaa wanni kun jira waan ta'eef bifa kanaan dirqamni isinirratti jiru abbootii waan kana duraan nama kana liqeessee itti kenne suni dirqama qabu ja'aniiti irratti murteessan ammoo hamma gartee duruma isatti hamma inni dandeessii kennutti jechuudha waan tasaddaqu وأن تصدقوا waan tasaddaquu jechuudha duuba isin ammoo gasu idataa inni jaani waan tasaddaquu jechuudha eeyyee isin duuba haaya lakkisuutu isin lakkisuutu خير لكم isiniif irra caala jaaba isin lakkisuutu isiniif irra caala jechuudha dirqamni qabuudha jennee mire haaya sanirrallee isin lakkisuutu isiniif irra caala jechuudha ni milkoota rabbi biratti ni milkoota waan taataniif isin lakkisuutu jara saniif baanaa ba isin lakkisuutu irra caala jechuudha amma booda naa kennita jettee qalbii isaa fannisuu sanir aboo du'aa'uma godhi tan amma waan naa galchituun qabdu ara rabbina harka kaa'ee jira wanni gartee ammaan tana naa galchina wanni jeesii eeggadhuuf hin jiru du'aa'uma godhi sii dhiise yoo je maaltu ti dhagama amma nama sadii warri jeesa gara rabbitti yaatillee milkii guddaa milkoofte jechuudha akkana jaa jira rabbiin keenya haya in kuntum ta'lamuun isin kabeeta yoo taatedha lakkisuu saniitu irra caala irra dabartanii lakkisuu san gartee saniitu irra caala yoo kabeetan taatanii hogguma isinitti dubbatan kanaawu waan isin irra caala yaala yoo dalaydan ka isin irra caala amma qarabxee jechuun inuu jiru jenne sun haraami jedhu booduma naa kenni taasanu ifirraa itti dhiibtanii sii dhiise jettanii isa gartee lakkisuu saniitu isin lakkisuu saniitu isin irra caala yooni bi isin kabeeytan taatan waan hogguu dalaydan isin irra caalaa ta'e dubbiin gamana jirti jechuudha haaya wattaquu sodaadha yawman guyyaa sodaadha duuba guyyaa sodaadha duuba maf'uuluma ta'e jaa jiranii guyyuma sodaadha guyyaa sodaadha guyyaa sodaatuun kun sodaachisuu keessatti jira guyyaa sodaadha guyyaan kun kam guyyaa qiyaamati guyyaa sodaadha haaya turja'uuna fiihi guyyaa san keessatti isin kadeeffamtan ila Allahi gara Allah kadeeffamtan sodaadhaadha ajaaba jumlaan eegana kiraati sifataati guyyaa saniin keessatti isin deeffamoo kan taatan gara Allahatti kadeeffamoo taatan haaya sodaadha duuba isa san sodaadha suni guyyaa qiyaamati haaya akka kana qiyaaman amma kanamayyuu wajjin ka'anii dirree qiyaamaa san dirree masharaa san dhaabbatan jira mammaa taqaamat qiyaamatu yaanidha ammas qiyaaman sadarkaa tokkoffaa taa dhuunfatti namatti taatu du'umaa bar duuteetuma jechuu awwaalamuunis akka kana isa kana keessa silma seena jaani bifa kanatti jechuudha guyyaa san sodaadha fuulduree kiyya dhaabbatuun hin dhabdanii fuuldura kiyya dhuftanii wanta isiniif caala jenne waan nuti amma dirqama isinirra goonis maaliif dirqama nurratti godhan jiinaadha bifa kanaan jechuudha haaluma kanaan wajjin jireenyi bifa kanaan deemuu qaba malee haala biraa haala nama rabbi atti amanee tokko bifa kanaan deemaadha duuba summa tuwaffaa kullu nafsin eeganaa duuba galata galfamtee jechuu guutamtee jechuudha tuwaffaan kun eeganaa cufti lubbuutu haaya lubbummaan takka illee akka galatan galfamne jiru haaya qaa'idaa kulli ijaajaanii haaya kulli kanaatu gara nakiraa irkifame duuba haaya eeganaa galtee ammaa galata galfamtii cufti lubbuutu haaya guutamteeti galata galfamtii jechuudha galanni isiidha wanni amma guyyaa qiyaamatiin duraa kun
دوبا غلطة قرتاني أمان تنا دلقا في خنان جيتشولا قناني يعني الدنيا تنا اللي ربي ستبدسه وأيما وربي سيته عبادو مخنا بجيتشو هاتو مو إني قوتولا إنما توفون أجوركم يوم القيامة مير ثم توفى كل نفس إيجالا تلو قوتو قوتمتي غلطة غلطمتي ماري ما كسبت ما كسبت جزاء ما كسبت جيتشو غلطة وان چرايته جلطة وان قال چرايته جيتشو هاي إن خيرا فخير وإن شرا فشر الدجال يو دلقان إساني تغاريته من جانس كارو يو دلقان إساها ماته من جانس همو فخنت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون حال إسان هميد أمنين جيجو حال إسان هميد أمنين جيجو دمير جمع أمار يو جنة غاري دا كل نفسي يوجد خلا وان قد في كيسا قبا تنافي جيجورا غرا جبتي دي بهم يفلا يظلمون خنا خيسد حال إسان هميد جيجو هميد أمن جيجو كوني حسنات إسان الرليلة إرادي إفهموا بار إرادي إفهموا ربي نما ميدو وانتي قام كانت إزامو سيئة إساني سنرد وانتي دبلا مسنجر درانو وجزاو سيئة سيئة مثل ما جنمر برتا داو فخانا نما قرتي هدومي سمالي خاني سبحانه وتعالى طلعون إنسان ساقانا نما هدومي سمالي إسامتو لا همتو متاكا مالي همتو قرانين وانتي أكت لمالي ونقلتا نقلت فهمت قناعفو haala isaan hin miidhamneeni galanni isaanii jala irratuudhaan dilii isaanii irratti qixaanii dabalamuudhaan haala gartee isaan hin miidhamneeni galata galfamaa turti lubbuutu jechuu galata galfamti jira.